ba'uuf gumaan kan hin kaffadamne ta'a. Qaama namaa dhidhisuun fedhii namaa dhidhisu. Sadarkaa Oromiyaatti tumamne waan murtaa'e kana hojiirra oolchuu danda'utu sarara jiraata. Galuu fi isinii gala. Yaa'ee olee isinii haa galu. Nuu isinittu kootta. Maqaan kee Nageessoo Gammachuu jedhama. Hoogganaa Abbaa Gadaa Godina Arsii Lixaati. Aadaa qabdi, safuu qabdi. Daa'imatti godayyaa jedhanii, geedoo jedhanii, haadha mana abbaa warraa qabdu jedhanii aadaan addaan baasanii lafa kaa'anii kanatu ture kaleessa. Kana kan ture kabajaan dubartii takkan tuqan, hin coorsan, hin qaassan, hin mari'achiisan. Seenaan alaa miti. Dubartii takka yoo tuqan adabbitu jira. Yoo qaassan adabbitu jira. Haadha jedhanii addaan jiranii wal kabajanii wal danda'anii. Amma kuni safuu kanatu bade, aadaa kanatu bade, miidhaa kanatu duubatti hafe. Kana irraa ka'uudhaan akka abbaa gadaatti akka aanaa kennaatiif akka godina kennaatiif teennee barmaatilee miidhaa geessu aadaa boodattaafaa. Abbaa Gadaa Qaabattoo jedhamu jedhama. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo irraa dhufe murtii Oromoon guutuu murteeffate murtii irra oolchuuf nullee murtii san fudhannee ilmaallee intalaallee namni mirga to'annanii mirga dubartii dhiibe hundinuu seera hambaa keessatti murtii murreerraa addarraa takka jedhee namni jaarsumaallee dubbachuu hin danda'u. Waan sallee waan murame kana diiguu hin danda'u, jissuu hin danda'u. Namni jaarsummaa dubbatellee akka yakkamaatti gaafatama. Kana muramte. Maqaan koo Rattaaf Qaaduun jedhama. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaatti Daayiriktoreetii idileessa mirkaneessaa fi fayyadamummaa dubartootaati. Tumaan har'a tumame kuni miidhaa dubartootaaf daa'immanii dhisuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Hawaasni keenya duudhaa isaa ganamaatti gaafa deebi'u sirna gadaa keessatti mirga daa'immanii dubartootaa haga sadarkaa biqiltuuf illee iddoo kenna sirni gadaa keenya. Kanaaf hawaasni keenya duudhaa isaatti deebi'ee gaafanni tumaa kana tumatee hojiirra oolchu daa'imman kabaja argatu, miidhaan isaanii hir'ata. Hawaasni sodaa warreen miidhaa kana geessan illee sodaa guddaa keessattuu uumaa jechaadha. Kanaaf tumaan abbootii gadaa kun miidhaa dubartootaaf daa'immanii hir'isuu keessatti seerota idilee caalaa miidhaa kana hir'isuu danda'a jechaadha. Fakkeenyummaan isaa amma godinaalee Oromiyaatiif maal fakkaata? Fakkeenyummaan isaa egaa waajjira aadaa fi turizimii ta'uuf qaamolee seeraa tokko wajjin ta'u seera labsii irratti dubartiin tuquun gudeedduun seeraan ala itti deemu miidhaa qaamaa callaa odoo hin taane umurii malee itti fayyadamuun miidhaa lubbuu irra waan geessu waan ta'eef akkasumaan darbee safuu ka cabsu waan ta'eef fedhii malee fedhii ofii irratti ba'u namni addaan ba'ee aadaaf duudhaa ofii gatee akka loonii irratti wal fayyadamuun kun hafuu ka jedhuun labsii walitti baafnee hawaasa keenya mari'achiifne mana barumsaa irratti akkasumas dhimma dubartootaa irratti akkasumaan afoosha irratti hawaasa keenya mari'achiifne barmaatilee miidhaa geessu kun nurraa hafuu qaba. Namni waan kana godhe seeraan ala waan ta'eef irraa akka dhaabatu jedhu labsii seera dabarsinee tumaalee seeraa tumanneerra. Akkasumaan irraan ka'ee dubartii miidhaa irra geessu keessattuu kallattiin ka kenne dubartii ka kittaanu dubartiidha. Dubartii ka miidhee ilmi manatti hin galu mana dubartiiti. Dubartiin dhossuu akka hin qabne. Ilma mucattii qabatee manatti hin gale heelaaf seeraaf qabdee akka seeratti dhiyeessitu. Seera mootummaatiin gaafatamuun akkuma jiru ta'ee seera aadaatiin adabbii korma 4 fi goromsa 3 waliigala horii 7 warri bute kan kaffalu ta'aa jecha. Akki kana jalatti ammas guddaa kana osoo gaggeessanii yoo qabaman irraa buusanii yaadii gaggeessanii kabaja isheetti bu'an waan ta'eef kabaja isheef maatii ishee waan tuqaniif seera mootummaatiin kan gaafataman akkuma jiru ta'ee seera aadaatiin maatii isheetiif uwwisa guutuu jechuudha. Butanii manatti hin galle yoo karatti qabamte uwwisa kennuu jechuudha. Akkasumas isheef uffata kan kennan ta'uu isaati. Butanii manatti kan hin galle kan karatti irraa buusanidha kun. Kanaafuu yoo dubartii takka butanii karatti irraa buusan seera aadaatiin maatii ishee uffisanii ishee uffisanii maatii ishee deebisanii jechuudha. Kun adabbii guddaa jalatti qabxii tokko jalatti kan taa'e ta'uu isaati. Ammas akki
tokko tuqaa lama jalatti shamarree kaadhimamtee jirtu irratti guttaa yoo raawwatan yakkadha. Qaamni kana raawwate seera mootummaan kan gaafatamu akkuma jirutti ta'ee seera aadaatiin maatii isheetiin korma lamaa fi goromsa lamaa fi abbaa ishee kaadhimateef immoo korma lamaa fi goromsa tokko kan adabamudha. Lammaffaan dubartoota yookaan shamarran humnaan gudeeduun yakka. Qaamni kana raawwate seera mootummaan kan gaafatamu akkuma jirutti ta'ee seera aadaatiin dubartii yookaan shamarran gudeedamteef korma 4 goromsa 3 kan adabamu ta'a jechuudha. Kan seera akkuma jirutti ta'ee akka seera aadaatti adabbii kunillee kan adabamu ta'udha. Lama tuqaa tokko dubartii abbaa warraa qabdu humnaan gudeeddii yoo irratti raawwatan yakka. Qaamni kana raawwate seera mootummaatiin illee kan gaafatamu ta'ee seera aadaatiin abbaa warraa ishee irraaf jala uwwisaa kunis adabbii isa jalqabaati jechuudha. Karaa biraatiin immoo adabbii lammaffaa abbaa warraa mana isaatti yoo qabate jechuudha. Lubbuu yoo baase lubbuu ba'uuf gumaan kan hin kaffalame ta'a. Dubartiin akka manatti seenanii yoo gudeeddan abbaa warraa yoo tasa itti seene nama sana yoo ajjeese maaliif ta'u jechuudha. Lubbuun isaa gumaa hin qabdu jechuudha. Sirraa biraa gumaan isaa gumaa harree kormaa ta'aa jira. Lama tuqaa lama daa'imman gudeeduun yakka. Qaamni kana raawwate seera mootummaan kan gaafatamu akkuma jirutti ta'ee seera aadaatiin korma 4 fi goromsa 3 akkasumas maatiidhaafis dirribii adabama. Lama tuqaa 3 abbaan ilmoo isaa yoo gudeede obboleessi obboleettii yoo gudeede yakka. Baay'ee safuu guddaa jechuudha. Qaamni kana raawwate seera mootummaatiinis kan gaafatamu ta'ee seera aadaatiin hawaasni naannoo bahee qullaa isaa mana akka yaabbatu isa taasisa. Erga bu'een boodallee biyyaa akka bahu taasifama. Yoo akka namaatti haa jiraatu jedhamellee laga torba cehee firaa fi gosa keessaa bahee hawaasummaa keessaa bahee akka jiraatu taasifamaa jechuudha. Adabbii guddaa fi gaarii tumanii dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti ammallee irra deebi'aa dubartoonni guulichaadha. Nama tuqaa 4 namni daa'ima gudeede daa'imni sun miidhaa irra gahe dandamachuu dadhabuudhaan lubbuun ishee yoo darbe yakkadha. Qaamni kana raawwate seera mootummaatiin illee kan gaafatamu ta'ee seera aadaatiin gumaa guutuu kaffalee maatiidhaaf birmaduu guutuu abbaa haadhaaf ni adabamaa jechuudha. Gama biraatiin jireenya hawaasa irratti qoqqobbii isarratti taasifaman jechuudha. Lama tuqaa 5 daa'imman lamaan umrii hin gahin yoo gudeeddii raawwatan maatiin gubbaa kan itti gaafatamu ta'a. Lachuu daa'immanii jechuudha. Isaan kun lamaanuu daa'imman ta'anii yoo gudeeddii walirratti raawwatan kan gaafatamu qaama gubbaa sanaatti yookaan haadha abbaa gubbaa sanaatti kan adabamu ta'a waan jedhu sana kaasuu barbaadudha. 3 jalatti daa'imman umrii 18 gadi heerumsiisuun yakka. Qaamni gocha kana raawwatu seera mootummaatiin kan gaafatamu ta'ee seera aadaatiin daa'ima heerumsiifamtee korma tokko goromsa tokko waliigala horii 2 maatii isheetiin kan adabamu ta'a jechuudha. 4 daa'ima namaa dhoksanii itti fayyadamuun yakka. Qaamni gocha kana raawwatu seera mootummaatiin kan gaafatamu ta'ee seera aadaatiin gumaa walakkaa lubbuu namaa maatii ilmoo duraan dhoksameef kanfalamaa jechuudha. Yeroo ammaa daa'imman namaa fuudhanii dhoksanii itti fayyadamuun ittiin kadhachuun maallaqa fidii jechuun jira namni sanaan qabame jechuudha. Daa'ima namaa fuudhee dhoksee qabame gumaa lubbuu namaa walakkaa isaa kan adabamu ta'uusaa ibsa jechuudha. 5 namni daa'ima baadhatee ittiin kadhate
mana murtii aadaatti dhiyaatee aadaa fi duudhaa Oromoo cabsuu isaatiif murtoon gahaan kan itti kennamu ta'a jechuudha. Mana murtii aadaatiin murtoon kennama kanarratti daa'imman hojii humnaa walii hojjechiisuun yakka. Namni gocha kana raawwate seeraanis kan adabamu ta'ee seera aadaatiin korma tokkoo fi goromsa tokko mucaasaniif adabamu. Torba daa'ima tokko guuba qoonqoo muruun yakka. Namni kana raawwate seera mootummaatiinis kan gaafatamu ta'ee seera aadaatiin namni daa'ima isaa guuba qoonqoo mursiise ta'ee namni ogummaan raawwates kan itti gaafatamu ta'a. Lachuu jechuun kan mursiises kan ogummaan kana raawwates. Yoo daa'imni sun lubbuun darbe namni kana gocha kana raawwate gumaa guutuu kanfalaa jechuudha. Guuba qoonqoo muruun yakka ta'uu isaa sirriitti hubannee waan kana ittisuu qabna. 8 korniyaa wal fakkaatu waliin namni isaan qunnamtii raawwatu safuu cabse waan ta'eef biyyaa akka bahu taasifama. Jireenya hawaasummaa keessaa bahaa kun safuu fi aadaa biyya keenyaa keessatti sirriitti kan hin baratamne garuu bartee alaa biyya keenya keessa seenaa jiru yakka guddaa ta'uu isaa ibsuun baay'ee barbaachisaadha. 9 ulfa garaa baasuun daa'ima gatuun yookaan dhoksuun yakka. Namni gocha kana raawwatee argamu seera mootummaatiin kan gaafatamu ta'ee seera aadaatiin gumaa lubbuu guutuu kan kaffalu ta'a. 10 nama ajjeesuun asirratti ni ilfannaawwati. Manumatti sirriitti gorsuu daa'imman keenya gorsuu mana barnootaatti hordofuuf deeggaruu barbaachisa. Naannoo kanatti 10 nama ajjeesuun yakka. Namni ta'e jedhee itti yaadee haadha warraa isaa ajjeese seera mootummaatiin kan gaafatamu akkuma jiru ta'ee seera aadaatiin maatii isheetiif gumaa guutuu kan kaffalu ta'ee fira yookaan gosaa fi hawaasummaa keessaa bahee jiraataa jechuudha. 11 namni faayidaa dhuunfaa isaaf jedhee itti yaadee daa'ima ajjeesuun yakka. Qaamni kana raawwate seera mootummaatiin kan gaafatamu akkuma jiru ta'ee seera aadaatiinis gumaa guutuu kaffalee ka'ee biyyaallee baha. Biyya keessa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Xumuree jira dhiifama 12 tumaawwan armaan olitti tumaman faallessee namni gochoota armaan olitti adabbii taa'eef. Kanaaf jaarsummaa deemee nama gocha kana raawwate waliin adda addummaa waan hin qabneef walakkaa gumaa guutuu kaffale jechuudha. Waan asirra taa'een ala faallessee jaarsummaa taa'ee argame taanaan akkuma waan gocha sana raawwateetti fudhatame adabbii gumaa walakkaa sana walakkaa ilma namaa guutuu kaffala waan ta'eef abbootiin gadaallee hawwatiin siinqeellee dhimma kana raawwachiisuudhaaf dirqamaa fi itti gaafatamummaa qabnu haa baanu waanuma jedhe isinii kaasaa galatoomaa ulfaadhaa iddoo nu deebisaa isaan dhumarratti nu goolamu jechuudha. Maqaan kiyyaa Muhammad Ushatoo jedhama. Gaafatamaa siyaasa paartii badhaadhinaa damee godina Arsii Lixaati. Tumaan seeraa har'aa kun tumaalee seerota sirna gadaa irraa maddan uummanni keenya kanaan dura ittiin jiraataa ture. Safuuf safeeffannaa uummata keenyaa irraa kan maddedha. Tumaan tumame kun tumamuun isaa kophaa isaatti gahaa miti. Tumamuun isaa jijjiirama guddaa fidaadhamee eegama. Garuu immoo hojiirra ooluu qaba. Hojiirra ooluudhaaf qaamoleen garaagaraa gahee isaanii bahuutu isaan irra jiraata. Abbootiin gadaa waan tuman kana irratti cichanii seera isaanii hordofanii hojjechuu qabu. Warra kana cabsan irratti immoo tarkaanfii seera isaanii hordofee sirna gadaa hordofee fudhachuu qabu. Qaamoleen mootummaa sadarkaa garaagaraatti jiran keessumattuu qaamni raawwachiisaan mootummaa hojii kan akka hojiirra oolu gochuudhaaf gahee mataa saba osoo jiraata. Deeggarsa barbaachisu gochuu irra jiraata. Dhimmoota kana warra cabsu irratti immoo tarkaanfii gama seeraatiin fudhatamu deeggarsa gahaa guutuu gochuu irra jiraata. Qaamoleen seeraa warra hojii kana hordofan raawwachiisan ammoo dhimmoota seera wajjin wal qabatan keessumattuu manni murtii aadaa manni murtii faana ta'uudhaan waan murtaa'e kana hojiirra oolchuu danda'utu irra jiraata. Abbootiin gadaa sadarkaa godinaa magaalaa jiran immoo sadarkaa isaaniitti deebi'anii hawaasa isaanii waliin tumaa kan gaafa tuman hawaasa isaaniitti gaafa beeksisan hawaasni bal'aan hubannoo gahaa argate
akka wal tiksu akka irraa qusatu namoota miidhaa geessan kan ammoo akka inni saaxiluuf seeratti dhiyeessu keessatti gahee guddaadha. Maqaan kiyya Faaxumaa Burqaa jedhama. Ganda Gubataa Arjoo Aanaa Arsiin Geelleeti. Ayyaana tumaa sirna aadaa barmaatilee miidhaa fidan kana balaaleffatuuf abbaa gadaa, haadha siinqee, abbaa amantaa akkasiin hojjetaa haga Oromiyaatiin baatu walgeenyeerra. Miidhaan hin jiru fuudharraa kittaannaa yookiin dhanna qabaa. Dubartiin kamiyyuu dubartiif daa'immantu miidhama. Amma miidhaa dubartiif daa'immanii san rabbillee jedhee mootummaanis jedhee aga dhufetti akka aadaa keenyaatitti abbaa gadaa waliin haadha siinqee waliin tumaa kana tumannee miidhaa kana dubartiin akka irraa bilisa baatu jedhuuf asii wal geenya. Godina keenya keessatti illee haa xiqqaatus haa guddatu gochaawwan kunniin hundi godina keenya keessatti kan jiran ta'uu isaati. Keessoo butiin haa xiqqaatu malee ammas immoo haala isaa jijjiiratee hawwii fakkaatee daa'imman xixiqqoo umriin isaanii barnoota irra jiran barnoota keessaa baasuudhaan akka isaan hin baranne godhanii heeruma umrii maleetiin hamilee isaanii cabsuudhaan xiinsammuu fi fayyaa isaaniitiin illee akka miidhaman gochuun kan jiru sila ta'ee fi miidhaawwanii fi yakkoota dubartootaa fi daa'imman irra gahu kan immoo uummanni guutuun hawaasni guutuun walqixa beekee balaaleffachuu yoo hin dandeenye dhabamsiisuu yoo hin dandeenye kophaa isaatti waajjirri dhimma dubartiif daa'immanii fi biiroon akkasumas immoo sadarkaadhaan dhimmi gurmaa'insa uummataas itti gaafatamtuun hawaasummaas dhuunfaaseetti waan kana hambisuu hin dandeettu jechuudha. Sila kana ta'eef qaamolee kutaa hawaasa adda addaa wajjin ta'uudhaan keessattuu abbootiin gadaa fi haawwatiin siiqee dhageettii guddaa qabna waan ta'eef akkaataa safuu fi aadaa uummata keenyaatti illee yoo deebi sirna gadaa ganamaan safuu fi aadaa uummata keenyaa ganama dubartiin wayyu jedhan daa'imman immoo aadaa fi sirna ittiin guddisuu fi ittiin kabajuu fi ittiin kunuunsinu mirga isaanii ittiin eeguu hedduu kan qabu sirna gadaa jaba beekumsa addunyaafuu ta'uu danda'u osoo qabnu miidhaan gahuu hin qabu waan ta'eef keessoo abbootiin gadaa haawwatiin siiqee xiyyeeffannaa addaatti kennee daa'immaniif kunuunsa isaanii eeguun mirga isaanii eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana malees kutaa hawaasaa abbootii gadaa fi haawwata siinqee qofaa miti qaamni kamuu dargaggeessis jechuudha. Abbootiinis manneen barnoota keessatti barsiisonnis hooggansis kutaan hawaasaa hundi walii galee qaamolee haqaa wajjinis ta'e hubannoo kennuurraa hanga yakka ittisuun yakka uumame immoo saaxiluun hojiilee gurguddaa hojjennee yakkaa fi miidhaa dubartoota irra gahu hambisuu kan hin dandeenye yoo ta'e babal'achaa yoo dhufe miidhaan sukkanneessaan kun immoo biyyallee jeequu danda'a jechuudha. Xiinsammuu hawaasaa, xiinsammuu dubartoota kan daa'imman ol guddattoota jeequu danda'a jechuudha. Rakkoo hawaas dinagdee fiduu danda'a jechuudha. Rakkoo fayyaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaate miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu ittisuun keessattuu barmaatilee miidhaa geessan balaaleffachuun dura jiraata. Taatee miti tamana jirtullee ta'ee rumte haadha siinqeeti. Ililililililili yoo isiin jette iyya walii baati. Iyya jechuun ililtaa jechuun. Siinqe jechuun waraana dubartiiti. Waraana keenya qabannee baanee yoo jenne waan hundaa oolchuu qabna. Lolallee oolchinaa. Xiqqoo tanaa miti yoo wal qabannee waan guddaa gaara guddaa baay'eetiin jedhee walakkaa yoo nu baane adda ba'a. Tumaan kun kan tumame sadarkaa abbootii gadaa sadarkaa Oromiyaatti tumame. Hojiirra oolmaasaa irratti yeroo ji'a sadiinis haa ta'u yeroo irraa yerootti caasaan sadarkaan jiru iddoo jirutti sadarkaa Oromiyaatti illee yeroo irraa yerootti tumaan kun maalirra jira bu'aa maal buusee qaamoleen miidhaa geessisan kuni hagamtu tumaa kanaan adabamee kan jedhu yeroo irraa yerootti raawwiinsaa ni ilaalama ni gamaggamamu waan ta'eef tumaan kun hanga inni lafa qabatee hawaasa keessatti wal barutti sirni deeggarsaaf hordoffii itti fufiinsa qabu ni taasifama. Sirna san deebisuuf daa'ima keenya qabannee daamattii teenya qabannee siinqee teenya qabannee aadaa haleessa akaakii fi abaabaa irraa dhufe san isii san cimsinee itti deemnee barsiisuu qabna dhaloota boruu waliinii socho'uu qabna malee hojii keenyaa miti duuba keenya dhaloota keenya reessimnee waliin deemuu qabna. Miidhaa guddaa qaba. Gaafa manuma keessaa jammarra dura miidhaa kana balleessuuf abbaa manaatiif maatii keenya waliin mari'annaa. Maatii keenya waliin mari'annee ollaa keenyaan geennaa ollaa keenyaa ganda keenyatti hin baanaa achi biyyatti hin baanaa. Kanumarraa walirraa baratee ollaan ollatti gandaa gandatti aanaa aanaatti godinaa godinatti waliin yoo balaleeffanne hin dandeenyaa jedha. Siinqee tiyya lootii qabadhee
sirna siiqee hiree fi sirna siiqeetiin mirga isaanii akka kabachiifatanii fi sirna siiqeetiin immoo waldhabbii garaagaraallee akka hiikuu danda'an qaamni kamuu akka isaan jeequu hin dandeenye fi tuquu hin dandeenye siiqee hiree fi kenneefi jechuudha. Kanaaf waan warra sadarkaa addunyaatti jalqabe osoo hin taane mirga dubartootaa kabajuun ganamuma sirna gadaa keessatti uummata Oromootiin beekaa fi hayyuu uummata Oromootiin kan tumame ta'uu isaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan beekumsa xabboo sirna dimokiraatawaa ta'ee walqixxummaa saalaa mirkaneessu akkaataa sirna gadaatii fi aadaa fi safuu uummata keenyaatti yoo deebine miidhaan kamuu dubartoota irra gahuu kan hin dandeenye ta'uu isaa karaa guutuu ta'een ibsanii jira waan ta'eef beekumsa xabboo fi aadaa fi safuu uummata keenyaatti yoo deebine rakkoon kamuyyuu rakkoon hawaas diinagdee keenya kamuu furamuu kan danda'uu fi uummannis bilisummaa isaa eeggate karaa dimokiraatawaa ta'een jiraachuu kan danda'uu fi qaamni kamuu saalaan osoo hin qoodamin jiruuf jireenya isaanii walqixxummaan gaggeessuu kan danda'an ta'uusaa sirna gadaa keessatti kan tumamee fi uummanni Oromoo ganamarraa kan qabu ta'uusaa beekne itti deebi'uu qabna aadaa fi safuu keenyatti deebi'uu qabna kan jedhuudhaan sagantaan kun qophaa'e jechuudha. Rabbii kiyya mootii kadhadhee anaadha abdii tiyya lootii qabadhee Rabbii kiyya mootii kadhadhee abdiin ta rabbii tiyya lootii qabadhee Rabbii kiyya mootii amanee. Biyya teenya Rabbi nagaa godhu nagaa waliin wanti martinu nageenya keenya illee kadhanna nageenya irratti illee labsanna. Haatee nageenya labsa nageenya labsa nageenyi gorsaa mee walii obsaa jenna. Wanti irratti dabarfadhu akka amma gubbaa gabbu'e kanaani haga gandaa gabbu'e haga manaa gabbu'e akkasii yoo wal qabannee baanee daa'imman teennallee abbaan waariyaa haati waaritii waarii haadhaaf abbaa san jalaa fudhatti haga mana keenyaatti qabannee gallee ollaa keenyaatti yoo gallee biyya teenya keessaa miidhaa dhimma dubartiitiif daa'immanii kana keessaa baasuu dandeenya. Kana wal qabannee hojjannaa jalarraa haga gubbaa mootummaa jechuun uummata keenyaaf waan dhageenye galleen dabarsinaa jedha. Qaama namaa dhidhisuun fedhii namaa dhidhisu. Gudeedda jechuun seeraan ala fedhii ofiitti fayyadamu. Kun waan ta'eef gochi kamuu akka hin ramadamne ka miidhanis dubartii ka biraan miidhanis dubartii. Ka qaama saalaa gudeedda yakka kittaan irra geessu dubartii ka qaama irraa kutaaranis dubartii. Kana waan ta'eef dhimmi kun barmaatilee miidhaa geessu waan ta'eef hawaasa keenya hubachiifnee irratti heeraaf seera tumnee uummanni keenya baay'ee caasaa ofii akka eeggatu. Abbootiin gadaatiif jaarsoleen biyyaa dhimma kana jaarsummaa akka irratti hin dhadhe. Nama dhimma kana hatee yookaan ammoo seera irratti raawwate gama seeraa dhiyeessanii adabbii seeraa akka irratti raawwatan seeraaf heeraaf akka dabarsan namni isa dhosse waaqayyoon ija ofiitiin ilaalee waan kana hordofu jennee korma qallee seera baafnee shaallaa irratti Shashamannee faajjii naannoo faajjii irratti nageelleen irratti akka godina keenyaatiif seera tumnee dhimmoonni kun hafuu qaba kan jedhu akka amma gabaasa dhiyeessara kan irratti ilaalu kaleessa waggaa keessa namni hagamii kan itti raawwatamu adda hannaa fi dhossaa waan taateef yoo dirqisiisuu utuu hin taane sobee gowwoomsee si fuudha jedhee itti fayyadamu malee akka kaleessa humnaan itti fayyadamu san dhossaa jalaa bahee adda hawaasni keenya gara fooyyee irratti argama. Yaalli kiyya bal'inaa yoo kenne kana ilaallata. Walumaa galatti hawaasni keenya duudhaaf safuu ganamaatti deebi'ee miidhaa dubartootaaf daa'immanii hir'isee dubartoonni fi daa'imman naannoo jiraatan keessatti sodaa fi miidhaa tokko malee akka isaan jiraatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Mootummaan akka waliigalaatti deeggarsa guutuu gochuu qaba. Mootummaan kophaa isaatti gahaa miti hawaasni kutaan hawaasaa hundi gahee isaa taphachuu irra jiraata. Dhimmoonni yakka dubartoota irratti daa'imman irra raawwatan jenne kun hawaasa keessa raawwatu. Bosonatti raawwatamanii boolla jalatti raawwatamanii qilleensa keessatti raawwatamanii raawwiin kun kan raawwatu uummata keessatti hawaasa keessatti. Kanaaf hawaasni eerii kennuudhaan hawaasni tumsa mataasaa gochuudhaan qaama mootummaatiif eerii kennuudhaan abbootii gadaatiif eerii kennuudhaan deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuu irra jiraata. Yoo hawaasni deeggare yoo hawaasni dubbii kana cinaa dhaabbate mootummaan immoo gahee isaa hin ba'a. Isaan mootummaa kana hojjechuudhaaf koomitimentii hin qaba. Abbootiin gadaas tumsa hawaasaatiin alaawwatiin siinqees tumsa hawaasa guutuutiin ala dubbii kana raawwachiisuudhaaf kophaa isaaniitti gahaa miti. Gahee isaanii guddaadha garuu gaheen guddaan kan hawaasaa waan ta'eef
isarratti xiyyeeffatanii hojjechuu isarratti xiyyeeffatanii kutatanii dubbii kana bakka deebisuu aadaa isaanii safuu isaanii sana bakka deebisuu yoo danda'an rakkoowwan amma qormaataa jedhamee seeronni tumaan irra bahe kana akka inni gara duubaatti deebi'u gochuun kan danda'amu ta'uu isaati jechuudha. Kootu amma waan inni wali na dubbisiise beeka jedhee ofiin eegamu deemamu waan abbaan gadaan akka inni fuudhee qoraafi. Wal dubbisaa waan jedhe na agarsiisee uuma waan isaa qoraa. Kootta. Amma siin galu. Maafi. Waan abbaan gadaa qaaxaa oole harkaa qaba. Waan irra wannaa waan sise harkaa qaba. Muraan dabartu. Maaltu murti? Mee duraan dursinee nama beeku rabbi nu haa taasisu. Asgani waan jedhe abbaa gadaati datti ma jedhee qotitu ittuun galu qaaxaa oole dubbataa oole dhagaa jira uumaatti seena jedheera. Uumeen argachiisa qaaxaa oolee keenya. Uumeen ammoo waan namni nama hime qorti. Amma waan ajjaje qorta qorti. Kennanii akkatti jirtan. Hin qoraafi. Qora galuu isinii gala. Yaa'ee nagaan isinii haa galu. Kiyyaa keessanuu. Mudhiin mee kennee duramte mee rabbi murtii sana nu haa taasisu. Wanti haala mudhiin jiru Oromiyaa murtaa'ee ilmaa kanaa intala kanaa sii jedhaniiran. Oromiyaa jechuun nu keessa jirranne. Wanni kun nuu ta'e itti qabanne. Lakki nuun ta'an keessaa hambifnu. Utuun jenne kanarratti yaada gabaabaa kennina. Waa takka si yaadachiisa. Murree jirraa, fiigaa jirraa, balleessaa jirraa jedhaa jirra. Mee rabbi nu haa qajeelchu. Rabbi nu haa qajeelchu. Wanti kun waan ulfaata. Murtii Oromiyaan kaa'e kana fudhannee akkami bullaa akka godinaatti itti deemna kana qortaa qori. Kootta. Kennaniirani. Akkatti jirtan. Hin qoraafi. Qora galuu fi isinii gala. Yaa'ee nagaan isinii haa galu. Kiyyaa keessanuu. Kootta. Muranii dhiisan moo waan kaayan qabu. Waa kaayan. Galuu fi isinii gala. Yaa'ee olee isinii haa galu. Nuu isinittu kootta. Maal kaayan? Uuma amma tumaalee tume kana jilbanaan na qabi jedhan. Kootta. Amma tumaani akka Oromiyaatti Oromiyaan abbootiin gadaatiif hawwanni siin ka'ee kaleessa miidhaa dubartootaaf daa'immanii ilaalanii muranii jiranii waan isaan muran sani adda godina Arsii Lixaatitti galaniini godinni Arsii Lixaallee waan Oromiyaan tumateen alan jiru murtii sanitti galta. Oromiyaa waan tumate sani fudhatta. Akka kaleessa waan odaa roobaatiin jettu, waan odaa bisiliitiin jettu, waan odaa diniqiitiin jettu. Murtii takka abbaa keenyatu hundattume waan sani galtaa kaayanii galuu isinii gala. Yaa'ee olee isinii haa galu. Kootta. Waan isin jettan isinirraa fuudhee caqaseera jedhaani. Tokkoo isinii caqasee isinii gala. Murtii odaa roobaallee keessa jira. Gaafa Oromiyaa muramu odaa roobaa waliin muree muramte, ilmaa muree muramte, intalaa muree muramte. Waa takkatti huqqataa as keessatti waan qabatan keessatti. Waan amma dubbatame keessa waan galaaf argu. Fuudharraa yoo jedhanii godinni keessa kun xiqqoo rifatan. Rifannaaree shari'aan fuudharraa ka jedhu gaafa Oromiyaa san olumaa yaa dhufee jiru. Shaajii beekamee ajii jiraan hin jiran. Fuudharraa shari'aan takkatti yoo dandeettee bulfanne daftee fuudhinii jedha jira. Noomamaa jaara shari'aan nu ajajee jennee fuudharraa baay'isaa jira. Qabxiin jala hafaatu kan. Ayyoo dandee bulfanne daa'imman namaa ol fuudhee miidhaa jirra. Kanallee asuma keessatti nu qabattani. Kabiraa hannaan nu keessa jira. Dhagaa godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo keessatti daa'ima abbaan gudeetee jedhan akka jedhee kan inni amma nu biratti. Maatti balleessaa kan tokkoffaa warra mootummaa asuma nagaa. Ni jaarsummaa dhoofne nama jaarsummaa kan ta'e yakkeeyya kan ta'ellee baarii. Mootummaa waggaa 18 du'atti murteessaa jennee dhaqnee gaafadha du'atti murteessaa jennee. Amma waggaa amantaatti jette waan nu baatu. Namni kophaa mana korsiisan jechuun waan salphaa ta'e himtii guyyaa'ee qullaa mana korame jarri bullachuu horii madhatee biyya balleessa lubbuu ajjeesaa jennee nuti yaanee lubbuu ajjeesuu miti hidhaa waggaa 20 hidhaa umuriitu kennaaf hin jirtan warri mootummaallee kana nuu qabadha.
umurii kennuu qabaniif kun maal hin jiru kabiraa uffata kan uffatee kan uffatanii nu abbaa gadaa jee rakkoon uumamaa jiru haqa yoo dubbanne rabbi jaalata yoo dhaqani nu abbaa gadaati dubbiin godhanii duuba hin miiqanii muran horsiisanii dhiisanii biraan miidhanii muran yaani akkana yaa'utti yaa'ee gamaa gamana dhaabatee taa'een qoruu lallabee qoraa muran gama dhaabatee gamana dhaabatee lallabee qoraa muran eega lallabee qore nama isaa mana horsiisu jira eegaan tuttuqaa mana irraa buusanii muramte wanni irraa muranii cinaa himanii cinaa dhiisaniif illee hin jiru muramte gadaan akkasitti hin ta'e muramte ka dubartii ka yoo nee dubartii ka amma muran kuni torba waan gadaan murtee muramte torba gadaan murte sani tumoolee kana keessatti amma arginee jirraa muramte inni ifa ta'uu qabaa muramte ifa ta'ee safuu Oromoo keessatti argamuu qabaa muramte torba waan gadaan murtee muramte dhaabbitti namaa bite torba muramte kabantitti tuqe torba muranii shanitti talanii shanitti fixataa muramte haarawaa miti muramte gadaan waan takkatti tana wanni lafa galteettu jirtu muramte kanabsee ajjeese ka dubartii shantamaan fixata ka dhiiraa dhibbaan fixataa muramte gadaan akkanaan murtee muramte waan gadaan murte adda tumoolee kana keessatti arginee jirraa muramte kan qinna qabutu jira muramte isa sanillee hayyoota kanatu guutaa muramte gatanii biran dhufanii muramte gadaan gat hin jenne muramte waan gadaan gattuuf illee qabdu muramte isa sana iyyuu kunin guutaa muramte abbaan gadaa kunin guutaa muramte amma abbaa gadaatii muramte fuulduree kanatti ba'ee namni dhaabatu abbaa gadaa sani shanachi duubaan dhaabata saddeenni isaa duubaan dhaabata utubaan abbaa gadaa saddeetaa muramte utubaan abbaa gadaa saddeetaa muramte abbaan gadaa fillafiitii dhaabataa muramte mura kana ka dhabeef ka cabe namni eegu abbaa gadaatii muramte isa kana safuu kana eeggannee keessaa baanaa muramte namni utuu abbaa gadaan ta'in kallacha durana dhufe inni wayyooma sana eeggateen jiru inni mataan isaa nama safuu cabsee muramte